sekanjirani kene jirenya baranis pukuna yibarkomu tarahaqqomu wa'arga samaya isaan eebbisaa ol irraa fagaatee gara samiis ol ba'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 51 Kiristoos du'aa ka'eeraa seexanni hidhamee har'aa kaasee nagaaf gammachuun ta'ee nagaaf gammachuu fayyisaan keenya fayyisaan addunyaa qoricha keenya nuuf laateen daaqonoonni barsiisonni faarfattoonni abboonni koo haawwonnis jaallatamtoonni ijoolleenis nagaya gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa nu gaafatti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam jirtu kam yeroo kana eegdanii yeroo hunduma seeruuf nyaachisuudhaan eeguudhaanis otoo nurraa addan bahii gidiraaf dhiphina hunduma dabarsee sagalee isaatiin kan argamu ifa jireenyaa nutti agarsiisuuf nu dhageessisuuf yoonaan kan nu ga'e maqaan Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Baga ayyaana ol ba'uu qoricha keenya fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf kan ta'u mata dureen sagalee Waaqayyoottiin baran isaan eebbisaa gara samii ol ba'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 51 barsiisaan dhugaa sagalee jireenyaaf nama geessisu kan nutti himu Kiristoos gooftaan keenya nu gidduutti argame abboota keenya raajotaaf duuka bootaaf kan fagaatee dhiyeessee kan dhiyaatu immoo ifa baasee kan isaanitti menus waan nuuf ta'u ifa baasee akka nutti himu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan keenya qulqullichi Daawit faarusaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gubbaarratti akkuma dubbate waaqummaa isaatiin abbaaf hafuura qulqulluu wajjin kan jiraatu uumuudhaan bituudhaan aangoodhaan sooruudhaan to'achuuf bituu hundumaatiin abbaaf hafuura qulqulluu wajjin tokko ta'ee kan jiraatu akkuma seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaasee dubbatu Waaqayyo dursee samiif lafa uume akkuma jedhameef samiif lafa uumuudhaan abbaan keenya qulqulluu Yohaannis duuka bu'ichi wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti zaboottu kulluu koona waza inbalehussa alboza koona hundumtu isaan ta'e isaan ala kan ta'e waan tokko iyyuu hin jiru jedhamee kan dubbatameef waaqni kun Addaamii fi Hewaan baroota dhiphinaa fi gidiraan ittiin turre bara jaalala Waaqayyoof seeraaf ajaja Waaqayyoo eeguudhaan itti jiraatan waggaa 7 fi guyyoota 47 gannata keessatti erga dabarsaniin booddee ajaja ergamaa dharaa dhagahanii yeroo Waaqayyoon gaddisiisanii gooftaa akka Waaqayyoo iddoo akka gannataa dhabanii yeroo gara biyya lafaa dhufan jaalalli inni dhala namaaf qabu baay'ee dha'oo isaan faana gara lafaa dhufeera gooftaan keenya. Qiddaasee Maariyaam irratti abbaa Hiriyaaqoos waaqa jabaa jaalalli samiirraa gara lafaatti fide akkuma jedhe waaqni waan hundumaan guutuu ta'ee Aariyaam irra teessoo isaarra jiraatu jaalalaan dhufee Addaamii fi Hewaaniidhaan daawwate. Kana dura yeroo isaan balleessan guyyaa 5 walakkaa waggaa 5,500 booddee dhaladhe isinan fayyisa ittiin jedhe waan tureef Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa akkuma eerame barri xumura waadaa sun yeroo ga'u inni biyya lafaarra dhufee giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee kaafatee addunyaa kana fayyiseetiin hin jira. Adeemsa addunyaa kana fayyisuu keessatti garaa dubroo Maariyaam keessa bulee waggaa ji'a 9 guyyaa 5 akkuma namaatti dhalachuurraa kaasee hanga guyyaa ol ba'u kanaatti dhala namaa wajjiniin ture gooftaan keenya. Dhaloota irraa kaasee hanga guyyaa ol ba'u kanaatti abboonni keenya adeemsa bal'aa dhalootaa kaasee hanga ol ba'u kan yeroo ibsan
ወኩሎ እገሰፍ ፈጸመ ዘንበለ ኃጢአት ባይትታ waan dhalli namaa hojjetu seeraaf sirna dhala namaa hunduma hojjeteera cubburraan kan nafi akka jedhan akka kanatti hin deddeebi'a gaafa guyyaan xumuraa ga'u qaraanii irratti walakkaa jalqaba addaamii fi waan itti uumaman walakkaa lafaa eeldaa iddoo mataan addaamitti awwaalamee jiru qaraanii walakkaatti erga fannifamee booddee du'ee awwaalamee ture addunyaan gara abdii dhabuu duukamoonni gara sodaachuu fi hiramuu warri saxxamanan gara rifachuutti deebi'anii haa ta'u malee waaqadha waan ta'eef du'a kan uume isadha waan ta'eef du'a mo'ate garaacha boollaa inumaayyuu eebbise kana booda warri kiristoositti amanan qulqulloonni warri awwaalaman awwaala eebbifametti dhaquu jedhee eebbise deebi'ee du'a ka'e yeroo kana gammachuutu dhufe kana booddee erga du'ee du'a ka'ee booda guyyoota 40 biyya lafaarra namoota faana deddeebi'e jedha guyyoota meeqaaf 40 dhala namaa faana dhaloota hanga guyyaa kana kan deebi'e hanqate guyyoota 40 dhala namaa faana lafa kanarra deddeebi'e duuka bu'oota kana dura misraachoo hiika jedhu kan qabu wangeela barsiiseera ajaja kenneeraa fi qulqullummaa hundeessee mana kiristaanaa dhiigaan hundeessee kenneera amma immoo yeroo ka'u waan manni kiristaanaa itti tajaajilamtu kidaanii qulqulluu barsiisuudhaaf guyyaa 40 biyya lafaarra ture kana duwwaamin abboonni yeroo jedhan maaliif 40 ture akkuma ol ka'een maaliif ol hin baane jedhan yeroo dubbatan namoonni shakkan mitaatii yookaan fakkeessu akka itti fakkaanne akkuma du'a keessa naannoo tol beerate maaloo innoo ammuma mul'ate ammuma hodhabne eessa lite eessa bu'e jedhuun ture inni garuu guyyoota 40 biyya lafaarra deddeebi'ee jedhe hojii duukaa bu'oota boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti dhukkuba isaa yeroo fannoo dhukkubsate itti agarsiisaa amansiisaa akka du'aa ka'e dhugummaadhaan mirkaneessaa fi guyyaa 40 biyya lafaarra ture jedha sababii kana maaliif gooftaan keenya guyyaa 40 biyya lafaarra ture jennee yeroo ilaalle arjummaa isaatiin waan hunduma kan raawwatu dha'oo kennaa fi kabaja addaam guyyaa 40tti argatee dhabe sana siif deebiseera jedhee addaamitti himuudhaaf mirkaneeffannoo rageessa kennuudhaaf addaamiif addaam dhalatee hundi keenya akkuma beeknu guyyaa 40ffaa isaatti gannata galee mucummaadhaan kabajameera isa dhabee ture amma guyyaa 40 biyya lafaarra ture mucummaa sana siif deebiseera jedhee addaamin gammachiisuudhaaf biyya lafaarra ture maaliif guyyaa 40 ture qulqulluuni beekan mana kiristaanaa Yaaqoob Zasruug kitaaba isaa The Ascension of Our Lord yookaan immoo banta ergata igzi kitaaba waa'ee ol ba'uu gooftaa jedhu irratti kan inni guyyaa 40 biyya lafaarra ture nuun jedha daa'imti tokko gadaameessa haadhaa keessatti uumamee bifa namaa kan qabatu tasaloota mal kan jedhu bifa namaa qabatee lubbuuf foon walitti dhufee socho'uu kan jalqabu guyyaa 40ttidha kanaaf duuka bu'oota guyyaa 40tti amantaadhaan jabeesse isaanoo daa'ima dha'oo hafuura qulqulluu argachuudhaaf ganaa jiru amantaa duuka bu'oota 40tti jabeessuudhaaf biyya lafaarra deddeebi'ee jedheetu nutti dubbata egaa gooftaan keenya kana duwwaamin yeroo ka'ee biyya lafaarra deddeebi'aa ture guyyoota 40 keessatti yaa'ii gurguddoo 3 hojjetee barsiiseera kana qofas miti ajaja dabarseera duuka bu'ootaaf wa'aanta Muusaa samaa'itu lazuntu waan dhalootaa kaasee hanga ammaa jiru kanaaf ragaan isinidha ragaan eenyudha dubbiin fayyinaan dhalootaa kaasee hanga har'aatitti raawwanne kana kan rageetu kana booddee addunyaadhaaf kan lallau fayyisaan addunyaa dhalateera cuubameera fannifameera namoota hunduma fayyisee gara samii deemeera kana booddees iddoo nuuf qopheessee deebi'ee nu fudhachuu dhufa jettanii kan himtan isinidha jedhe kennaa dirqama itti gaafatamummaa tajaajilaa guddaa kana nuu kennuudhaaf guyyoota 40 biyya lafaatirra ture egaa yeroo kana booda jedha wangeela Luqaas boqonnaa 24 keessumaa lakkoofsa 42 irraa kaasnee akka dubbisu isaaniin gara Biitaaniyaa fudhate achiinis tulluu zayitii gubbaa yookaan gaara ejersaa dabra zayit kan jennu gubbaa dhaabbate yeroo sanaas kaasee jedha duuka bu'oota isaa hunduma waamee isaaniin hin muude anbiroota iid kan jennu muudama harkaatiin aangoo lubummaa kenneefi iyye baarrakaachoo isaan eebbisa gara olii oluma siqaa deeme hin qaari'e gara samiitti ol ba'e jedha ol ba'uu isaatiif galanniif ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u ol ba'e ol jechaa deeme isaaniin eebbisee jedha bu'uura barsiisa mana kiristaanaa keenyaatiin ol ba'uun akkamittidha gooftaan yeroo ol ba'uu
akkamitti ol ba'e waaqadha jennee dubbanneerra'u akkamitti ol ba'e gooftaan jennaan jalqaba aangoo waaqummaa isaatiin ol ba'e. Aangoo maalii isaatiin ol ba'e? Aangoo waaqummaa isaatiin. Lammaffaa Mootota boqonnaa 2:11 irratti seenaan argannu tokko jira. Uumamtoota Waaqayyoo kan ta'an kan akka warra Eeliyaas saragallaa abiddaatiin ol ba'aniiru. Kana dura qulqulloonni duumessaan fe'amanii deemanii jiru. Gooftaan keenya kan ol ba'e garuu ol ba'u akkasii miti. Aangoo waaqummaa isaatiin ol ba'e. Kan isa ol baase hin jiru. Samiif lafa kana kan uume, malkaaf tulluu kan uume, hundumaan guutuu kan ta'e abbaan dhugaa waaqni jabaan ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo kan jenne. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 2:6 irratti ajjeesa hin kaasa hin deeksa hin badhaasa waanuma hunduma hojjeta kan jedhameef aangoo isaatiin gara samii ol ba'ee aangoo waaqummaa isaatiin. Kana bu'uuraan hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef maaliif akkamitti aangoo isaatiin gara samii ol ba'e jennaan waaqa waan ta'eef. Maal waan ta'eef Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irraa kaasnee yeroo dubbisne jalqaba sagaleetu ture. Sagaleen qaama qabu sun waaqa bira ture. Sagaleen qaama qabu sun waaqa ture jedha. Lakkoofsa 14 irratti foon uffatee eenyutu uffate? Sagalee isa qaama qabu isa waaqa bira ture, isa waaqa turetu foon uffate. Kanaaf waaqatu foon uffate. Hunduma kan hojjetudha, hunduma kan raawwatudha. Maaltu isaaf danda'ama? Maaltu isaaf dadhabama? Kanaaf aangoo waaqummaa isaatiin gara samii ol ba'e jennee afaan guunnee dubbanna. Inni uumaa waan ta'eef aangoo isaatiin gara samii ol ba'e. Ergaa qulqulluu Phaawulos ifa mana kiristaanaa gara warra Efesoon boqonnaa 2:10 gubbaatti hojii gaarii akka hojjennuuf Yesuus Kiristoosiin uumamne jedha. Eenyuun uumamne? Kanaaf Yesuus Kiristoos uumaa waan ta'eef aangoo isaatiin gara samii ba'ee jennee ilaaluu dandeenya. Kan biraa aangoodhuma waan qabuuf waan hundumaan qixa waaqadha waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 irratti aanaa wa'aa ahaaduun hina aniif abbaan tokkodha jedhe. Aniif abbaan maalidha? Abbaan waaqa, ilmi waaqa, hafuurri qulqulluun waaqa jennee waan amannuuf waaqa waan ta'eef aangoo waaqummaa isaatiin gara samiitti ba'ee. Kana duwwaamin yeroo walboo akkamittiin gara samii ba'e jennaaf foon uffateen ba'ee qabxii bu'uura tawaahidoodhaan kabajamee ba'e. Foon uffateen ba'e. Gooftaan keenya gara samii yeroo walboo walirra bultii yeroo malee ta'ee foon uffate sana lafa godhatee waaqummaa isaatiin ba'e mini. Foonuma uffateen ol ba'e. Kana dhaka. The principle of tetralogy jennu adeemsa fayyuu dhala namaa keessatti qabxii ijoo decent ascent kan jennu ergata sab waridata qaal. Qaamni qaama qabu, sagaleen qaama qabu samiidhaa bu'ee dhalli namaa ol ba'ee. Waaqni nama taanaan namnis waaqa ta'ee. Waaqni gara namaa dhufnaan namnis gara waaqa ta'uutti ol guddatee. Kanaafuu namummaa keenya gara waaqaatti ol guddisuudhaaf foonuma uffateen deebi'ee ol ba'e.